na guddaa salphina hagana gahu gaafuma dura maal isinin jedhe beeytu Ayuun qabeenyaaf deemti malee saidoon jaalanne gurbaa akkas jiru collee san dhiiftee laaxxee san dhiiftee gurbaa bareeda san dhiiftee onni isin gurbaa kana jaalatte qabeenya Sumayyaa saamuudhaaf Sumayyaan amaaradha dhalaa Oromooti miti akkamittiin saamne jettee gurbaa jaalatu dhiiftee fut jettee tarte ammallee immoo isin qabeenya saidoo kana sibsib godhattee dhalaan isin amma saidoo duraan jaalatte gaafa sechi qorichaan ajjeeftee mana isaa zorfattu itti isin yaagalu dubbiin tun borullee akkuma dura isiniin jedhe dhufuu deemti saido qorichaan xiqqi goodat mana isaan qabeenya isa fudhatu eddi namni odoo inni jiru anatu si dhalaa jedhu maal inni dhalan akkana maayni qabeenya Sumayyaa akkamti sitti zoorsa bal'oo ifaaje isiiti bar dafqitee dadhabdee biyya Arabaa afaan hin beeyne barattee gaafa kaani isaa wal birattee walitti qabattee ammas qabeenya isee mana isii bitatte ati immoo teetteetumaan safaaxeetumaan Gizee kan maal jecha gizee kan maal jecha dhufte qaay mana Sumayyaa natti jijjiirtu malee ani du'ee bada warri kiyyaas akkana jedhe ebalu akkana jedhe shagli mookek yaa habibti yaa qalbi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aareetini ni bar ani durumaayyuu maali sinin jedhe viidiyoo kiyya like godha share godhame maali sinin jedhe Ayuuni mallaqa barbaadi qabeenya saidoo barbaadi malee namummaa isaan barbaaddu waa'ee jaalala jedhamu gonkumaan beeytu waa'ee namni nama jaalatu qabeenyaan barbaadu namni nama jaalatu lubbuu isaa san qofa barbaada har ammoo Sumayyaa maraachuudhaaf akka yaada isiitti jechuudha maal jette ani haga qabeenya isaa naa zoorsitutti malee hin barbaadu qabeenya Sumayyaa natti zoorsi mana Sumayyaa natti zoorsi saido nama akkasitti gadi sichiisoo miti nama akkasitti gadi cibsitee gaafa mana Sumayyaa zoorse uf lubbuu baasee jechu ati yookiin isa ajjeeftee gaafuma saido nasbeef gachiiftee ajjeefteeyyuu mana Sumayyaa gonkumaan argattu abadan Sumayyaa maa Gondarii miti maa Gojjamii miti lafa kana jalan jiraan sigalee Sumayyaan namoota gurguddaa jajjaboof duubaa qabdi kana shak hin yaadin Adama keessa jiraate mana Sumayyaa qilleensarra jiraate lafa jiraate mana Sumayyaa siifi harma haadha keetii ka guute agarte ittiin deebitu ati bilaashuma maqaan si bada maatii keetillee bilaashuma maqaan bada hiriyoota keetillee bilaashuma maqaan bada mana Sumayyaa abaddan hin argattu nuhu Sumayyaan beeynu murteessinaa maaliifi Sumayyaa jechuun ifaajee akka nuti biyya Arabaa ifaanyeetti bar ifaajee fidde dadhabdee duudaa cittee yoo YouTube isee kadala idutaade teetten finne ani mana kiraay keessa jiraachuun barbaadu yaa habibti kalees ma dhufte mana kiraay jibbiti fakkeeffattu maa fakkeeffatti mana kiraay keessa yoo jiraatan barbaanne maatii kee hojii galii jiraadho barbaadu miti mana kiraay maatii kee hojii galii jiraadho jiru raaha jiraatta mana Sumayyaa keessa jiraadha ani haadha qabeenyatti ta'uu barbaada haadha manaa ta'uu barbaadoo jette deem biyya Arabaa dhaqii dalagadho haadha manaa ta'e yoo barbaadde teette daa'ifa Sumayyaa teette ammuma kaleessuma obseente juma sadiitti moji alamatti obseente har ammontuyyuu haadha manaa dhibba yoo si kirees jedhan yoo qarshii 100 kiraa kafalee sin gaafatan saidoo gaafatan dhimmi saidoo laallata malee sin ilaallatu ati nama mallaqaa fiigu malee nama jaalala namaatiif fiigu miti isiniin jennee jirra gaafa sin duraatu warroonni mallaqa ari'an warroonni mallaqa jaalatan warroonni dhiira dhugaan hin jaalanne namoota hedduura rakkoon gaa jira isin jechaa jirra ammallee taanan argaa jirtanillee wantoota ijoolleen ammasuma Ayuun jechuudha booda xirriqqoote nasbee ofii kana baafti yoo qabeenya Zaidoon hin zoorsiniif yookiin immoo waan tokkoof goote gumaa warra isiin jiran dhalaaleen takka sammuu isii keessatti waan akkasitti yaadan abadan saniin argattu baaftu lubbuu ta'eef baafta deemta mana Sumayyaa si haram siif halaala miti siif haram akkati siif harama ta'e daa'ifa isiiti dadhabbii isii waggaa meeqati aadde yaa habibati yaa galbi ofitti himi yoo barbaadde akka ilmi namaa dalagannutti hin dalagadha jettee teettee yookiin akkuma inni siin jedhe san kaan ilkaan irraa cabsite kaan ija balleessite kaan bishaan ati maraattu wayiitii bar hin talle dhugaan isin jedha maraattu wayisu awayii Ayuu rabbi warra ollaa isii godhalee rabbumatti abaare warruma ollaa Ayuu ta'ee fakkeenyaaf warrumti mana kiraa iddoon kiraa isin keessa ta'etu sunu
warrumti mana isii ta'e ollaa isii ta'e rabbitu abaare intalli ka abaaramti intalli maraattu akiraati jechuudha. Okay, asirratti maal waan isiniin jechuu barbaadan waa'ee misii akkatti cufnee jirra. Ijoollee keenya barumsa akka isinii ta'u ijoollee dhiiratiif dhalaaleen ilaalaa dhalaaleen mallaqaaf hamuummatanii deeman akka isii kana jechuudha. Warra dhiiratiif barumsa ta'a garuu ebalu na jaalatti ebalu naaf duuti ebalu naaf jette kirooriksii dhuyda warri jettan salphina keessa wallaahi saidoon odoo akkasanii kirooriksii san dhugi jedheeni kirooriksii san dhuyde odoo duute intalli tun jechuudha ofirraa duute malee saidoon hin ajjeefne seenaa tokko illee hin qabdu gaaf san akkas jechaa ture mitiire garuu waan har'a addunyaa irratti isa godhaa jirtutu isatti beeksisa. Otoo gaafa san Ayuu akkasumatti dhiisee intala tana duuka jiraate intala amaaraa tana intala kabaja qabdu Sumayyaan nama kabaja qabu wallahi otoo isii wajji jiraatan salphinni kun hundi isa mudatu mana kiyya qooda lafa kiyya qooda ilmaan kiyya maal ilmaan isaa sadarkaadhaan hojiirra oolcha sila bakka qabsiisa. Garuu intalli qabeenyi isaa guutuu saamuu heddi akka jirutti gaafa dura hin deemetti amma immoo deemin jedhanii amma immoo mana Sumayyaa maqaa keetitti akka zoorsu jedhanii hin duute seeta Sumayyaa yoo duute bar ilmaan qabdi Saidoo yoo du'e bari ati dhaaltu ilmaan Sumayyaattu mana san dhaala mana Adaamaa keessa jiru ta'e ka Finfinnee keessa bakka 10 yoo jiraate ilmaan teen dhaaltu ilmaan Sumayyaattu dhaala malee. Kana hunda kas nama si jibbisiise si goosisi maan hojii keeti haala amala keeti namni amma nama maaliif jaalata maaliif jibba haala amala isaatiin bakka haala amala isaatiin jibba agartanii dubbiin akkas garuu warroonni dhiirota yoo kuni barumsa isinii Ayyuun barumsa isinii ta'in dhalaalee hin jaalanna jettanii warroonni fifiida warroonni dhalaa naa jettee kirooriksii dhugdi dhalaa naa jettee akkas taate dhalaa naa jettee akkana taate warri jettan kasaaraa keessan walla kasaaraa keessan kasaaraa kamii kasaartan kasaaraa hangana jedhamne kasaartan dhalaa isin jaalattu ta kabaja isinii qabdu ta bakka isinii qabdu dhiiftanii warri feeyidan dubbiin kunu akkuma ijaan argitan kana baguma iji keessanuu isin argite warri dhiira salphinni keessan ammallee ganaan salphataa deemta warra dubartii 2-3 fuudhuuf deemtan salphachaa deemtan malee salphinni guddaa salphachaa deemtan ganaadhaan mallee ni salphatan inshallah dhiironni jechuudha warroon odoo haati mana jirtu dhalaa biraa fiddan salphinni keessan kana baasen hin jiru har'as taanan salphinna borullee taanan salphinna keessan isin galee maaliif haqa Sumayyaattu iyyaa jira jechuudha. Sumayyaan odoo gurbaa kana jaalattu har'a intalli alaa dhuftee adeemtun jechuudha. Ergaasi samboodde mootuyyuu qabeenyi abbaa tokko narratti zoorsi. Akkitti an dhugaa rabbiin isiniin jedha. Maaliif Sumayyaa nama biyya Arabaa keessa ture. Dadhabbii ijoollee biyya Arabaa ka beeku dhugaatti dhibbaatti isiidha. Isin immoo safaaxumatti ta'e mana kiyya naan zoorsi mana Sumayyaa maqaa kiyyatti jijjiire. Yoo gaafate duute tari gaafate duute isii galee yoo ta'e malee wanni gaafumsa noonni jijjiiramu jiru gaafa Saidoon du'e gaafa kaduun beeytu garuu namni duniyaa waa'ee duniyaa yaadu jedha namni waa'ee duniyaa yaadu halkanii guyyaa hin du'aa yaadu har'a du'a bor du'aa yaadu inni bakka qabeenyuma isaa yaada qabeenyuma sana jireenya isaa keessattuu isin galee kanaaf wanni isin jechuu barbaadu kanuma ijoollee dhiiratiif akka barumsa ta'u dhalalleef akka barumsa isinis ta'u wantoota akkana sammuu keessanitti dhiira qabeenya qabu tokko heeruma jettee mana naa jijjiirrattee gaafa yaadde abadan hin argatu sababni isaallee maaliif dhiirri jazbaa miti dhiirri qaruutedha dayfe isaa sansitti jijjiiruu gonkumaan barbaadu gaafa mana bitadheette waggaa 2-3 keessatti ifaa jettee hojjette bitachuu dandeette yookiin immoo tuyyuu jettee bar yookiin immoo miliyoona 3 akkaawuntii kiyyarratti galchi bar fudhattee baduu heddi fudhattee abbaa feetee hojii safaatuu dandeetti bakka barbaadde deemuu dandeetti isuma duraa sanitti illee deemuu dandeetti miliyoona 3 jechuun biliyoona yoo qabaatte addunyaan har'aa tan irratti yeroo jireenyi qaalee kanatti waa tokko keessa sin ooltu waa tokko mana bitte fakkeenya mana tokko bitatte mana san keessa hin galtan jiraatta garuu immoo guyyaan gizee amma argite gara namoota meeqatu namichi tokkotu jira obboleen kee namichi kuni mana ijaare eebbisiisa mana dhuunfaa oduu taane hospitaala ijaare dheeraa keessatti
ijaaree ka'ee jechuudha eebbisiisuudha. Ila addunyaan mil'uuf libsuudha namni waan addunyaa tanaaf utunuuf hin beeku malee inni ijaaree eebbisiisuudha. Dheerama keessa kun karama asfaaltii asii seensa gisee achi seenanii asii achi gisee seenan gara harka mirgaa asii gisee deeman gara harka bitaati. Manni kun karaa gubbaa jira jechuudha dheeraa. Jarana namichi kun hospitaala ijaare. Eebbisiisuu hedaa waa hundaa qopheeffatee gaafa xumuru dhaqee diikkeen akkatti kallattiin irra gahe. Qixxee fudhatee akkuma jirutti jechuudha. Mana ajaa'ibaa ijaare fooqidhaan ijaare wallaahi qixxeematti fudhatee kute jechuudha. Addunyaan hagana kan isin addunyaaf hamoommattee akka waraabessaa deemtu addunyaan hagana mil'uuf libsuudha. Addunyaaf hin fiigina jaalalaaf fiiga jaalalli umri kee guutuu si durge. Na tumte na dhiifte na ajjeefte akkas na goote akka na goote